Samalee dhiitichaan kaaraateedhaan kana gochuun saayyoo yookiin mucaan kun akka malee miidhamteerti dhiiroo si'a lama sadii dhiidde mucaan kun si'a lamaan kanatu irraa dubbatame malee biliidii isheen goote kanatu waaqni fidee dhugaa ishee asitti mul'ise waan ta'eef dhala hiyyeessaatii Dr. Aslee Waaqayyoo ol isaa godhuu namni dhala qabu immoo ni beekaa. Kanaaf jecha sagalee haa taanuuf. Rabbi isa haa dha'u. Wallaahi kana 911 isatti yaamu anatu hidhee harka hudduu duubatti isa hidhee poolisitti isa kenne biyya tana osoo taate waqasaman billaahi. I will just arrest him. Beek. Ati Itoophiyaa biyya dhaqaa misira Ameerikaatti wala Itoophiyaatti paaworii qabdu diyaasporaa dhalame. Ana sittiin qaba gaa seera biyya kanaatiin hin bulaa ani am US citizen biyya jechuun ani Itoophiyaa dhimama qabamu dhaqxaa. Lucky and Ninkama Leda, Bahia at Ibranda Gas, and I'm American. I'm American, and I got a license to arrest when Jelenya. Ilmanama in Taladalada, Itani Ulfa Garaba Sudisi, Tisi Serraka Sundandis. Himbarbat Dutanan at the Bahu, Namni at the Bahus Org, Injil. In Taladala Garu is a less to Undandis, by the way. Arkanat Sanazarundandis, Wenjela. Wanjal arkana mas sanazarun seri kadala ko fa khadirat no wanne kasi amunjiru higga mangistin seri constitution biya ana intaladala ditani ulfa garadar budisi intaladala tumudisi akkasumatti isillen sitti darbachuu dandeessu mali fi humni dalaadha kadirati gadi akka dhiirri isaan himmine wanja amutu jira male dalalleen akka barbaadde dhiira haagotu wanni jaamunjiru walakin intaladala takaditani bar wanjala addunyati bar wanjala karaa rabbiitinis karaa amantitinis karaa seera lafa addunyaa kanaatitis kuni waan nama gaafachiisu obboleeyyan kiyya baga tana nu dhageessan kanammoo ka irraa nuuf qoratu sihi obboleeyti isii asirratti waamte kakatte dhugaa jiru osoo waan tokkottiin Asli osoo wanni tokko hin jenne naficha sachiise obboleeyya siifin kennamaa kidha kanaafuu asli nu gaafadhu looyera bitanneet namicha kana kassasna warri isa wajjin nigdii kana hojjatan naggaadee jira baakaappi warra baakaappiitu jira maal jaani gorsaa qaba bar namichi kun gorsaa qaba iskiriptii kabarreessuu qaba maalin isaa gubate qal'oon achiin gubatte qal'oo miilarraa muraafoon asin maxxansaa maali Allah dhaqee bar waan inni fakkaatu ja'a bar dhufeeti bar dhaqeeti mana haatima gurri irraa cite maariyyoon irraa bar ja'a bar they shared money at the same time right sigala wana sijo khanaafu ardaan tana yeroo gaarii bagaan irra finiihu wallahi osonin taa'uutiin ture nattolee jira yaada gaariidhaan hin gammadee miyyoo teenya tanammoo nu baasa michiyyoo yeroo lama garaa keessa inni dhiitee ulfa keessaa baase tana baasaa je'iitii akeekkachiise san qofatti dhiisuu hin teenye ka gargaaramuu qabu isii fi maatii isaatiin ja'a maagii teenya umriin si haa bultuu obboleetii tiyya akka nama soobu fakkaannillee Naziroko Naziraati irratti waan hin jechuu barbaade dhiitanii miti meesoprostolii qoricha jedhamu sanaanii dubararraa ulfa baasuun abdominal peenii dhukkubbii guddaa qabaa dhiiga guddaa qabaa dhiiroo dubartiin ulfiirraa bahe hedduu miidhamtii qaamaan hin miidhamtii saayikooloojikaalii hin miidhamtii inni sirraa sukkuumamtee miti Right, ogummaadhaanu karaa ogummaatu dubartiin miidhamtuudha gaafa ulfi irraa bahu. Jattimee haarawaan haarawaa qabaatu na tutte isa. Asli akki jaannama Kabaddu maagii teenya Magee dubbisaa jiran. Sumayyaa Sabir jaamtii maqaan ishii guutuuni bilbila abbaa ishii keessaan si ergee abbaa ishii unu amma nama amma dubbisee miiseejii keessaan naa barreessu jira dhugaa intalatiyyaatiin barbaadaa si galee intalatiyya dhugaa ishii naa baasaadha uummanni Oromootii. Na bilbilii sinjaas bilbila abbaa ishee keessaan si ergeetiin jira bilbilii fi dhugaa yoo baruu feetan waa hunda ni argattan.
Saa kura lamatti koota warri dhugaa barbaadanii warri na sobsiisuu barbaadanii nagayaan tura. Abdii culullee carraan keetti dubbadhu. Buli na maagee teenya Okay. umrii si haadheera. Maaliif siin jedhe beektaa doktor amma ati takkaa waan dubbattee soba dubbatteen beektu baranallee akka si'a lanqaanfanne abdii qabna. Amma namoonni hedduun beektaa waan biraa siin jechuu jira waan ta'eefiyyuu ati waan qabde kana gallakkisuu hin qabdu. Akka waan amma kun bintiin akka waan ati yookaan ergama wayii hinaaffaa wayii qabdutti fakkeessanii haasaa jiran waan ta'eefiyyuu hanga waan kun as bahee dhibbatti hawaasni kun sirra amanutti hin dhiisin wallaahi. Maaliif bakka atamu doktorri Baatee binti islaamii fi hoolan takka hoolan bargaaf qalan qofa sabi'a. Namni namarraa hinaaffaa qabu miliyoona 16 namaa guuraa obboleessu. Maalirraa Oiga Nasir maaliif siin jedhe beektaa amma namoonni hedduuni amma namni taa'eeti osoo isa arrabsan osoo maalii jaan miliyoona 16 hin sobne kunoo kana jee rabbi kakatee wanna hunda screenshaatii godhadhaa jaa maaltu isa sobsiise kana caala obboleessa kiyya. beeke Baatee beeke barbaaduu qabdu isteetimentii baankiin beektu ta'ufiitii baankiin qabdu jazbaan akka dhoqqee hartuuni mattaawaqaa dallaalli itti baasee biyyaa baate. Maalitti beekti nyaatuma gaariyyuu mana madaamitti argite kolkoleen tun hin dhiisinurraa. Kana ummata faltiin haasoo itteef wanni himti. Falti diqee. Ish. Amma asitti Baatee jazbaa himoo keessatti jazbiteetiin. jarmaayyuu amma doktorri jirba kana amansiisuu qaba maalifu siistama keetiin fayyadamtee wanni kun dhuga soba jettee ragaa qabatamaa fiddee amansiiftee akka agartee amma isum jara amansiifta maal rakkoo qabama amansiisuu qabda kanaafuu hawaasni kun waan ati dubbattu waan seela yaa'uuf jechuu kiyyaa beeki takkaa soba dubbattee hin beektu ilaa gammaatti wanni namni jaalatuuf asili waan dhugaa dubbattuuf si galee waan wayyoo qabde hanga hawaasni surra amanutti dhiisuu hin qabdu jalabu ani immoo kan micattii isin jettan kana hin deeggaru kan micayyoo mana guddee tana wallahi hin deeggaru osoo argeeyyuu isin ajjeesu fedhan la Ati waan beerakaanii kaa warra korsiiftu. la isin deeggaru Culullee akkamaadha. Culullee kiyya dhagaye abdi. no isi amma abaatu sagalee abbaa ilma namaa akkas gootee dhalaa hin deeytan guddoo yoo ta'e biraan deemtu waan akkanaa gubbatti waliin gorsina isii You know irratti about the investigation? You know about the investigation? Investigation is... oromees Okay. Qorannoo waan jedhamu tokko qorannatu adeemsifama. Ayyee qorannoo yeroo godhamu wanni tokko qoratameeti sadarkaa sanboodaan gara murtii mana murtii deema. Mana murtii dhaqeeti achirraa deebi'ee ammas qorannatu irratti godhama. Investigation. Michiyoon tun akkamitti irratti na hixe? Maaliif irratti na hixe? Gartee naa qabadhu. Maaliif irratti na hixe? Illee ta'uu danda'a bara amma sadaffaa itti olfeessee garaa keessatti itti deemna. Yeroo lama michiyyoo tana garaa keessa dhiitee ulfa garaa baasee jaan. Biyya tana shugguxiidhaan nama dhahan. Shugguxiidhaan dhahuu dandeessi. There is a call self-defense. She can blow his head, right? Akana. Pew, pew. It is what it is. Abdii culullee. ina dhageeffadha ina asirratti wanta hin jedheefi dhugaa ina Abdi si dura dhaabbatanii Namni yoo namaa obboleessa kiyya waan Fachabaa bula ijoolleen dhalaan of keessa ol fayyaafnu hin jirtu jedhe. bar Yoo waan wanta inni dhagaa jiraatee hin godhamee obboleessa Ina kiyya dhagaye. waan nikaa Yoo hin godhamee taane gabbaatee nikaa deemu godhate qabdi mon godhanne malee. michiyootan nikaa godhate mon godhanne Nigaa godhachuu isaa maalitti hin beeka. nutti himaa jiran gaa abdi sana Shakkii qabdaa jechuun haa godhachuu isaatiirraa abdii. shakkii Jaartii qabdee isaati ani mira nikaa qaba haa ta'uuti yoo hin taane namni biraa deemuu qabdi malee nyattii sanii sagalee taa nama akkas gubdee Nabi ilmaan agarsiise. akkas ta'e kana sagalee taa taasisuun keessan sirrii miti taani tan kaani qaba.